dawwaltanii gruuppii hanqanaatiin akkana geessa jettanii geessu irra wayyaa akka mubaarak sanitti wali qabamee maallayni anquma haayilaayitii daakuu waraabamtee kaan dammoo manatti jaarratu caala sinigalee akkasitti irra wayya jechuun wal jaaree namni biyya keessatti namni waasii geessu hin jiru ni jira namni hedduu abbaa barbaadde xalabattee waan barbaadde fira kankee ollaa kankee saayiba kankee si geessu danda'an jechuun waan wacii kaninaa fi namni waan makiinaa isaatiif waan wacii isaa waan guyyaa olmaa isaa kaninaa fi namni hundi matarra si baadhatee siin deema jechuudha akkas wayya sinigalee akkasitti nama dira saniif wallaahi yoo wal gurmeessan akkas wayya jechuudha. Isin yoo wal gurmeessan akkasitti hunda isaaniitiif maaliif kaan cinaa gargaaree cinaa dhiisurra hunda isaaniitiif wal gurmeessitee waa yoo dhugaadha baramma isaan as biratti maallayni isaan hin barbaachisu jechuudha miti qabeenya isaanirraa manca'an sinigalee mana isaaniitu irratti diigamee jira. Sharaa illee qaba nama sharaa namni waan xiqqoo takkallee sharaa takkallee dhaabbateetullee san jala ni ta'a jechuudha sanillee qaban. Lafa raaree keessa taa'aa jira bosonatti galee uummanni bosona galee bar uummanni bosona galee lafa isaarraa ari'amee jira manni irra diigee jira wanta isaa hundi badee jira bosona galee ummata kanaaf amma wal gurmeessitanii waan dandeessan dhaqqabsiisuu faamilii teessanii dawwaltanii ganda kana akkana ta'e geessa waan kana nuuf geessa jawutu irra jira. Hattuu maallaqa nyaachisuu caala jechuudha. Sinigalee nama takka jireenya isa irratti abbaan feena jibbu. Wallahi billahi abbaan feena jibbaa feetan fooloo keessan fudhadhaa deema haqa walitti hima. Nama jireenya isatti qarshiin kumni dhibbi takkaa miti. Qarshiin dhibbi shan akkaawuntii isa irratti seenaa akkas jechuudha. Nama akkasii filamee maallayni irratti galuu qaba. Ummata kan kana murteessu qabu feemasoo osoo hin ta'in ummata jechuudha. Ilaa maallayni galee ummataaf cinaatu galee ummanni Harargee kaleessa akkasitti irratti wal fixnee irratti arrabsamnee irratti galabbatamne suni eessa jira amma? Ummanni keenya kan Arsii akkasitti irratti wal fixnee irratti wanti jennee maallaqa bar wallaahi wabillahi dhageeffadha yaa Oromoontu waan beetu yoo jenne waa malee miti. Namni akka Oromootti waa hin beekne hin jiru. Ani jechuudha gaafa maallaqa mana kanatti guurramu sana waan TikTokiin ki mee gargaarsa Oromoo kamtu mana nama tokko guurrame waan mana kiyyatti bu'ee jee kasi garsiise makii malee eenyutu jira naa hima eenyutu jira sanirratti arrabsame akkami garsiista irratti yaa'ii meeqanatti buute jechuun miidiyaa kanarratti dooraala kuma kudhan kamanni kiyya murate fidee si maxxansee bar mana kiyyaatu hanqana murate silaan barbaade fudhadhee achumaan baduun hin danda'a jechuudha namni na gaafatu tokko illee hin jiru because namni waan guddaa waan muratu isa waan ta'eef fudhadhee dooraala kuma kudhaniin mana aboo mindin na miila kawee jedhamu isini galee achumaan lixuun hin danda'a ture jechuudha gaafa mana kiyyatti maalleen gurrame liistiin isini maxxansu ture warri arkitan lakkoomsa tokko barreessa dhugaadha jechuudha hanqana mana kiyya murate hanqanaatu galee arra hanqana gurree arra hanqas gurree arra hanqana gurree jee liistii mee nama kamtu mana isatti maalleen bu'ee waan manni isaa murate maxxansee beeka jechuudha yallam an akka Oromoon tun bayyanatu waan hin goone hin jiru ture jechuudha garuu ummata bayyanatu osoo hin ta'in ummata garagalee na arrabsu taatan jechuudha galabbaxaniituma nan arrabsan seetanii akkanatti guurramuu qabaa gargaarsa tolchine jechuudha gargaarsa nuti mana keenyatti beekadha nuti beekadha mana keenyatti gargaarsi godhamee hin beeku godhamullee hin fedhan an addunyaa tanarraa mana keenyatti qarshiin takka akka guurramtu hin fedhan because maqaan kiyya eeggachuu barbaadan garuu gargaarsi nam tokko gaafa guure akkanatti guuruu qabaa jenneetiti ibsine jechuudha anaaf asliin gaafa guuruu sana jechuudha. Isini galee akkanatti wanti muratu guyyaa hanqana guyyaa himalaal TikTokiin gaafa maallaqa muratu guyyaa akkanaati maalleen kun arra guyyaa akkanaa guurame guyyaa akkana hanqana muratee jira guyyaa hanqana akkana seenee jira jee hima jechuudha TikTokiin isini galee miti. So amma waa hedduu haasa'uu nan barbaachisu. Kanaafuu gargaarsa dura gargaarsa gargaara nuti gargaarsa isin dhorkaa hin jiru garuu gargaarsa dura sagaleetu dursa. Kottu bannaatiin hawxa. An nama Oromoo haatu sonte nama Oromoo lubbuuti yakan. Jazba hin jiru maalleen Oromoo irraa nyaattan yallam. Tan qaqqaan
يلم والبليس نماله يلم هنجرو بليس خي هنجرو نسنينجي إيه ummata kana amma dal agenda amma taatane ummata kana sagalee ta'u nurra jiraata amma ummanni kun amma sagalee arkachuu qabu waan ta'eef baxan ማለት ነው ከጋፋ አረርጌ ሰኒት ጁ አንበጣበጠኔቲ sagalee ummata kana ta'u qabna jechu isini gale ummata kana sagalee sirritti akka dhagaam godhu nurra jiraata amma hojiin guddaan sagalee ummanni arkatu ሚዲያን ሁንዲ ዋይ ኡመታ ዱበቱ ቲክታከሪን ሁንዲ ዋይ ኡመታ ዱበቹ ፌመሲን ፌስቡክ ራንቀ ቲክቶክ ቲ ዋይ ኡመታ ከና ዱበቱ ቆፈ ጎዱ ቀብና ይቻማ ቢኮዝ ኡመታ ነማ ዲበተ ካሚቲ ነማ ዲበለ ማሚቲ ነማ ሻንተ ማሚቲ ከናቹ ብረቲ በሄ ጅርጆቹ ነማ ለኮምሳን ሄዱቲ አርኪተኒ ጅርተን አማ ወንቲ ኑ በርባቹ ስካና ጀቹ አከሱማሞ ቦሩ ወንቲ ቀምና ቆጲ ቀምና dubbii walirra dhufte laala ammas singalee dubbii walirra dhufte osoo ummanni dhumaa jiru akka hin jenneef dubbii walirra dhumte gaafa tokko ni jiraami daggasachuu sargii gaafa gootu kaate asuma taaziyaan sitti seentii san taatee binu harkatte jechuu boru sa'aatii 8 akka Itoophiyaatti sagantaa guddaa saramoonii guddaa qabna jechuu laayivii irratti mana ibsishaatti hundi keessanuu hinaafina Owe banan isbiratti ko ifaan kana ibsadhu hundi keessanu sa'aatii 8tti nafinaayee achumaanu sagalee taanaayoo namni gizee dhufe sa'aatii 8 akka Itoophiyaa sa'a 3 Itoophiyaa sa'aatii 9 biyaan sa'a 8 kana judduu hinafina taate nageessanimi hinafina asitti amma hedduu haasoo barbaadu waa hedduu waa'ee ummata kanaa በጣም itti waan haasa'u qaba asitti amma riikardarii qofa riikardu godhamani tiktoki waraabee tiktaaki yeggannaan busu feesbuukiin immoo yoo laayivii haasooyte gabbuusee sii teessisa sinigalee abbootiin biyyaatis warri naannoo san bulchiinsis maarinis zeeyitii hirtuunis daqiiqaa hirtuunis hundinuu feesbuuk irra jiran tiktok kanarra illee numa jiran gan maanaajeroota isaanii malee isaan hin jiran achi dheena jechuu ummataaf sagalee ni taan lubbuun guyyaa takka malee guyyaa lama baatu jechuu ammaaki shuguxii oromoon maanana maal faraam dhugaan isinitti hime jechuu maanana maal faraamin sininjee ummata kiyyaaf lubbuu kiyyanii laadha jechuu sinigalee yoon achi deemee du'e islaaman silaan achi jiraadhe Itoophiyaa jiraadhe duroo achi dhaqe jechuun shuguxii oromooti shuguጥ ሰውን ደግሞ በምክንያት አይደለም በዝም ብሎ አይደለም ሰው ዋን ዱጋ jirtu naa kana sinigalee gaafa rakkoo ummata keenyaa dhufte callisneen teenyu nuti gaafa rakkoon ummata keenyaa dhufte live irraan bannu nuti gaafa rakkoon seente miidiyaa irraa hin bannu nuti ummataaf sagalee taana because saa ummanni nu barbaadetti ummataaf yoon dhaabbanni oromummaa himachuun hin barbaachisu politika አይደለም not politika okay this is the not politika miti kun reality why ummataati okay gaafa waa'ee ummataa dubbannu fi gaafa nuti mootummaa buqisaa hin jiru mootummaa dhakaa haraan jiru mootummaa arrabsaan jiru haa jiraatu waa kabajamu rakkoon qabu garuu ummata keenya nageenya ummata keenya haa eeysisuudha mirga gaafachuu mirga dubbachuu hin qabna jechuu sinigalee yaa ammas biratti wanti dubbataa jiru akka nama baratetti dubbanne sinigalee yaa akka nama baratee gaafa dubbannu ummanni kun maaltu isa barbaachisa ummanni kun biyya bireechisuu isaan barbaachisa moo ampoolii fidanii bireechisuu isaan barbaachisa moo nu barbaachisa illee garuu number 1 ummata kana maaltu barbaachisa okay ummata kana maaltu barbaachisa jenne yaaduu nurra jiraata nageenya yoo ta'e nageenya jechuudha okay nageenya irratti hojjechuu daranuu ummanni isin jaalata daranuu ummanni isiniif harkadhaa jechuun naa cabacibaallan sinigalee nagee ummataaf kanna gaafa qotee bulaan jiraatu biyyi jiraatti qotee bulaan ajjeefama haati oromoo ajjeefama ilmoon garatti qabatanii muka jalatti dahaa muka jala dhalaa achi biratti mancaanii beelaan rakkoo meeqa rakkoo dillee kana osoo biyya misoomaa taatee jirtu osoo biyya gaarii biyya guddataa jirtu
biyya rakkoon takka hin jirtu jedhamee irratti himamaa jirtutti yoo rakkoon kun deeme big shame ja faranjiin jechuu shameidha kun nuufillee shame sinigali kanaafu waan akkana kun qaanyidha takkarallee lamarallee sadirra deddeebitee jirti ummanni lafa isarratti jiraatu qaba ummata kana buqqaasu osoo hin ta'in sila maaltu isinirraa hanqate jedhamee ummata gaafatamuu qabudha ummanni oromoo man goddalaachuu ብሎ የሚጠየቅ ህዝብ ነው እንጂ ummata buqqa'uu miti ummata rakkoon dilli kun isaan irratti buqqa'uu miti ummata alaabaan Itoophiyaa akka beekamtu addunyaa irratti beeksiseedha ummanni amma mancaa jiru Senegali kanaafu nuti qarshii ummata asbiratti ijoollee mana madam qarshii wal aboo maaltu na barreessaa jira san ummanni kun dhageeffadha sila ummataaf ka ga'uu qabu mootummaadha malee sila nama tokkoo fi sadii fi walitti qabamaniiti miti wallahi rakkoo kana kafuruu qabu mootummaadha bulchiisa naannoo saniiti bikka sanitti rakkoo yoo ta'e kan bikkasan bulchuu jiruutu ana kaayiroo taa'ee iyyuu caala ana su'uudii irraa maallaqa erguu caala waan barbaachisu bikkasan kan bulchu nageenya ummataa eegsisu biyya san kan dursoo nageenyaatu dursa waan ta'eef kan dursuu qabu dursuu dhiistanii kan dursuu hin qabne dursaa jirtan jechuudha. Please come on maal taataniiti ummata ifin jibbisiisina ummata ofittiin kaasina ummanni ummata waan tokkoon sodaannedha yoo lafaa kaan namni ummata nagayaan taa'u jiru ummata fila isaan sanuu mootummaa kana filate ummata waan takka bakka waan takka mootummaan nuutaa kunis nuutaa waan takka yoo gaafatte kunis gaarii mootummaa kanas hayyee gaarii waan takka kan beekani bar hunda nuutaa malee nuutaa warra beeku miti jechuudha ummata nagaya barbaadurraa beekadha ummata rabshaa hin barbaanne ummata nagaya qofa gaafate beekadha politikaan beeku kun eenyu nuutaa kunoo nama takka maqaa yoo suuraa nama sanii garsiistanu warra kanaa biyya kana bulchaa jira kanaa ganda kana bulchaa jira hin beeyneetu buqqa'u jira bar kaakki keenyaa osoo buqqaa'ee wayyaa bar Senegali ummata waa'ee siyaasaan beeyne ummata waan takka dalagachuu fi biyyi sun akka guddattu godhuudha nam tokko gaafa dalagu akka biyya andi soo sisaraa hagariitu ani yaasaaddaga ነው beezawi namni tokko gaafa of dandee dhaabbate gaafa qotee bule biyya san guddisaa jira jechuudha biyyi sun akka hojjettu godhaa jira jechuudha Senegali kanaafu amma warra azala teessanii nama arrabstanis dhaggeeffadhaa isinitti nima dhugaa walitti himuu bareeda gaafa na arkitan ija keessantu isin bilbila waan ta'eef dhaggeeffadhaa arraba hin barbaachisu ummataaf nagiyaa kannaa ummanni nagiyaa dhoobate jechuun maaltu nama arrabsuu barbaachisa qoy hay ummataaf wallaahi billaahi dhaggeeffadhaa warri waan kana deeggartanii fi warri waan kana keessa jirtanillee wallahi billahi boru isin bira geessu wanti tun rabbi natti ragaadha boru haadha keetti rageessi boru ummaa kee fi abbaa keetti rageessi jechuudha deeggarsuu keessa hin jirru jechuudha waa'ee mootummaa deeggaruu fi waa'ee mootummaa kuffisuutii miti ka gaafataa jirru please come on waan yaada walii galuu dhabdan waan tokkorra walii galuu qabdu oromoon gamanaa dhahaa walitti darbuu qabnuti oromoodha warri deeggarus oromoo warri deeggarres oromoo warri dhumu jirus oromoo warri beela'u jirus oromoon waan birarratti illee walii galuu baatu nageenya irratti walii galuu qabdi biyaansi nageenya irratti walii haa gallu anama paartii wayii tokko keessa hin jirani maakiin ofii hiyyaa of deeggaruu eegale jechuun ምንም ነገር መደገር አልፈልግም never ever ሽጉጤ ኦሮሞ ofii hiyyaa if deeggare paartii mataa hiyyaa aqaqame ifiifu booruna filattanaan amboota ifiifu filannoo keessa seenuu barbaada
ifiifu nama filannoo qopheessuu deemuwan yaman sa'u nama deeggaru miti an namta kan deeggaru ofii kiyyaaf of dhaabeetiin akka na deeggartu si godha yaman sa'u ma deeggarna wallaahi namta kan deeggaruwan bakka nagee jiraan na deeggaruu fi deeggaree mataa nagalabbatamaa oolu dadhabee jiraan wantumaan mataa nagalabbatamaa ooluuf hin jiru ani wanti irratti hojjedhu yoo jiraate nageenya ummataa qofa waa'ee ummataa qofa irraan dubbadha kana booda amma paartii wayii tokko hin deeggaru abaluu nama tokko hin deeggaru nama tokkoof harkan dha'u wanti naani dalagu yoo jiraate kana booda nageenya ummataa fi ummata qofa Arsiirratti haa ta'u Harargeetti haa ta'u Baaleetti haa ta'u kutaa kudha tokko keessatti ummanni gaafa nagee dhabe ummataaf hin dhaabbadha ani የህዝብ ልጅ ነኝ ለህዝብ ነው የምቆመው ani nama ummataati ummataaf dhaabbadha wanti dursuu qabu kana jechuudha wanti nama mana nagaa keessa jiruuf harka dha'uu osoo hin ta'in nama dhoobatu jiru nama beela'u jiruuf eeyyuutu dursa waan ta'eef jechuudha santu dursa san filannee deemaa jirra jechuudha amma nuti yaa saniif waan as jiran nama arrabsitaniif hin qabdan dhugaa walitti himna nama rakkatu jiruuf sagalee ta'uu qabna sagalee yoo hin taane arra waan feete deeggar feetu abiyyi deeggar feetu paartii badhaadhinaa ta'e waan barbaadde ta'e waa'ee paartiitii miti kan haasa'aa jiru waa'ee siyaasaati miti aslan waa'ee nan haasa'aa jiru waa'ee siyaasaati miti ummanni kun siyaasaa waan wal qabatu miti ummata waan takka keessa hin jirre jechuudha ummata waan takka waan ati deeggartuu fi waan ati dhiistullee hin beekan isaan badhaadhina maaleettee yoo gaafattee hin beekan ummanni kun ummanni amma buqqa'uu jiru ummanni amma rakkoon diluu kun irra ga'uu jiru jechuudha so ummata kanaaf garuu arraati yoo sagalee hin taane wallahi billahi rabbiin illee si gaafata dhugan isin hin ja'a haadhatan ta'e miskiina tanaaf yoo sagalee hin taane rabbiin illee isin gaafate yaa ummata wallahi billahi nama waan takka hin beekne nama hojjetee jireenya ofii jijjiiru miskiina waan takka hin beekne lafarraa gisee buqqisanii manni irra jigee sharaa takka malee muka takka malee sinigale muka takka malee alatti bahanii akkasti biidiyoon irra waraabamtee akkasti matarra kaayatanii harka matarra kaayatanii ta'an san gizii arkitu mee rabbuma kamii sa'a kamaati abaluun deeggaraan akkasii kanan tokko jetta rabbi sodaadhuti garaa sin nyaatanii mee suuraa san arkitanii abbaa san arkitanii haadha san arkitanii daa'imman san arkitanii haadha ulfa san arkitanii namnummaan callisee deemu numa jirtaa ilma Oromoo taate kuni borumaan itti beekte sirra ga'uu baatu nuti bara rabbi asirra finnee viidiyoo isin garsiisuu dadhabneeti miti bara garuu garaan nu hin danda'u haadha teenya akkasitti muka jalatti ilmoo dhalu jirtu san finnee asirra laayifii dabarsuu garaa keenyaan nu hin dandeenye malee fiduu dadhabneeti miti galee namni fedheleen haadha ofii jechuu ilmoo muka jala deesse waan ilmoo san itti uwwistu dhabdee akkanatti dhiigaa hojii ofirra qabdee gaafa teessu laayif irratti kafitu hin jiru haadha isaa jechuudha. Innaat ማለት ክብር ናት sinigale please rabbi ja sagale ta kotbe miskina እና ummata keenya please sagale taafi mootummaa waan kanarratti akka xiyyeeffatu haa goonu waan kanarratti akka hojjetu haa goonu ummanni kuni boru mana keenya seenaa boru mana keessan seenaa wallahi na rakkoon kuni biyaans Arsii qofa keessaa miti Harargee keessas akkasumatti jira ummanni Harargeetilleen iyyatee dadhabee qabeenya isaanii ummanni Harargee nuti kan itti jiraan akkuma Arsiin qamadiin garbuun akkuma jimmi buna jiraatu sanitti nuti illeen jimaadhaan jiraannaa jechuudha diinagdeen ummata keenyaa jimaadha guyyaa keessaa lafaa kaanii jimaa kana dhaabaa jechuun dandeessan jechuudha dhugaan isin jaa guyyaa keessaa dhaabaa jechuun dandeessan kanaafuu dhimmi kuni dhimma Arsii qofa keessa jiru miti Harargee keessas Wallagga keessas bikka hedduu Oromiyaan guutumaa guututti nageen qabdu yoo jennee irra wayya jechuudha amma isaa kanatti kanaafuu yaa ummata keenya
waan biraan barbaachisu mootummaa arrabsuun hin barbaachisu nuti guddannee jira masaa waa arrabsuu saa waa garagalchuu bira osoo hin ta'in saa kabajaa waa gaafachuu jira jechuudha amma gaaffiidha bakka salaama maasaxaachoo koona no nagiya hin danda'u nagiya kan nun danda'u ummanni ofirraa dhorku jiru wallahi billahi ummata kana ni beeyna ofirraa dhorkan ummata humnallee qabu ofirraa dhorkuuf illee jechuudha isin galee yookiin duu yookiin jiraachuudha waan biraa takka illee hin jiru kanaafu yaa ummata keenya dubbanne amboggaa meeqanuma dubbanna takkaa callisnee hin beenu numa dubbanna kan jijjiiramu miskiin osoo hin ta'in tujjaarumaa jijjiirama tujjaarumaa billaa takka irraa lamatti gala oromoon tokko taati ka dhumatanii dhumata ka qalamanii qalama harmirraa murama maal taati gaafas oromoon tokko taati wallaggaa fi arsiinis tokko taati arsiif wallos tokko taati harargeef jimmas tokko taati oromoon tokko taati jechuudha ka du'eenni du'a ka harmirraa cirama ka mormirraa murama tokko taati jechuudha yaa angoo gallakkisu yaa biyya gallakkisu lamaan san keessaa tokkoma jechuudha isin dantaa angoo keessaniitiif dantaa jireenya keessaniitiif kan qaama mootummaallee deeggaru dantaa angoo isaatiffachuu kan bosonallee jiru dantaa garaa isaatii fi dantaa angoo isaatii fi ta'ufiiti qofa ol bahuudhaafi jechuudha ehe yaallenu wanni jiru kanuma tokko isaa saba keessaniif rakkatanii tokko isaa saba keessaniif dhimmamtaniitiin jiraataa jirtan tokko isaan jirtan odoo saba keessaniif dhimmamtaniitiin maal godhuu duuti haati teen maal godhuu rakkattee haati teen nun gahuu ka wallaggaa nun gahuu ka salaalee bara hundaa firii qofa jenna haga yoomii firii jedhaa jiraanna qo jedhaa bara haga yoomii qarqaarsa guurra haga yoomii ililliif ababaa guurra jedhaa bara nungahu bara waggatti firii nungahu nuga yaa bar yemin adda bilisummaa oromoo no yemin adda bilisummaa oromoodha adda bilisummaa oromoo maqaa oromootiin bosona jirtu yoo oromoo lubbuu oolchuu hin dandeenye maal inni faayidaan isiidha raammoo billisa baasti kan oromoo billisan baasin kan haadha oromoo billisan baasin kan harbee oromoo billisan baasin raammoo billisa baasuu hedanii bineensa bosona billisa baasuu hedanii maal billisa baasuu hedden qoy adda bilisummaan oromoo ka maaliiti maal billisa baaftan mee na hima waan billisa baastan na hima waraanni adda bilisummaa oromoo ka maqaa oromootiin bosona jirtan maal billisa baasuu hedden sagaraa keessan billisa baasuu heddanii maal bilisoomsuu hedden waan bilisoomsuu hedden san na himame ati ka maqaa oromootiin angoo irra jirtu ka maqaa oromootiin qaama mootummaa keessa jirtu maal goota silaa namni dhumataadha dachiin gubataa jirti bosonni gubataa jira maddaa margi gogaa jira eenyuun irraa galfachuu deemta eenyuun irraa biyya guddisuu deemta eenyuun irraa ishaaraa magariisa godhuu deemta silaa ilmi namaa dhumataadha lubbuun ilma namaa darbaa jirti lubbuun ilma namaa darbuutti jirti ilmi namaa lafarraa dhumachuu jira bineensi nyaachuu jira rakkachuutti jiran buqqaa'utti jiran kun asiin liibiyaa dhumachuu jira gabbahee ilmo waggaa shanii jaha dhumachuu jirti biyyarraa baate gomma makiinaa jala galtee biyyarraa biyyatti bahuu jirti gomma makiinaa garaa makiinaa jala seentee gomma makiinaa jala seentee biyyarraa biyyatti buqqa'utti biyyarraa biyyatti sosocho'utti jiran taadaa eenyuun jiraachi ummata harka xuriiti ummata harka xuriidha seenaa hin taane seenaa gurraacha laal seenaa gurraacha qabatanii taa'u jirtan walaa ka angoo irra jirtu walaa ka biyya bulchaartu walaa ka bosona jirtu seenaa gurraacha harka dhiigaan taa'u jirtan qalamni isin barreessitan qalama dhiigaati midhaan isin nyaattan midhaan dhiigaati teessoon isin irra teettan teessoo dhiigaati ummata kana irratti jaalatee ummanni gibira isin kennee isin bulchaan jiru jaalatee ummanni waan isin jettan godhee aamiin jedhee jiraataan jiru osoo garaan isaa keessi gubatu jedhaatiin jechuudha jiraachuutti jiran isin ummata harka dhiigaati jechuudha yoomiyyuu seenaan isin jalaan bahu barasan ni jenna laal barasan na jala deemaa komentii takka na jalatti hin barreessina annan gubadhe komentii takka na jalatti hin barreessina ka abiyyi kan kee deeggartu akka abiyyiin kan keessi jalaan tuqamne muka ofi qaraqariiti iyya achitti deemiti ka shimallisiin kan kee akkasi jalaan tuqamne barbaaddu muka ofi qaraqariiti ruuzii irraan qaraqaradhuuti deemi rafi kushina amba mici yalla hiji wuci kamarro kan ke deeggartu jechuudha marro kan ke waliin jechuudha hudduu harree seeniti bayna jala qaamni tokkichi an deeggaru hin jiru qaamni tokkichi an faarsu hin jiru inshallah qaamni tokko an faarsu hin jiru deeggaraa keessan qabadha ka deeggartan qabadhaati hudduu harree keessa galaa yalla na jala baya
Koomenti takkana jalatti hin barreessina. Sii ta'e taa'ii dhageeffadhu siin taane ammoo dantaa kan keetii jechuudha. Omaa gochuun danda'u. Dirqama bishaan ati daatte sii waliin daakuun qabu. Dirqama bishaan ati daatte sii waliin daakuun qabu. Haadhati yommuu kajaladha haluu jira. Haadhati yetu karaa gubbatti bahuu jira. Haadhati yetu iyyuu dhiinni sii galdarra jira. Usuu ilmo isaa akkanatti agar ilmoo ishii osoo akkanatti agartu ilmoo isii rasaasaan waddanii ka'anii kootu reeffa fuudhi jedhu jiran. Ilmoo isii ajjeesanii ka'anii bineensi nyaachuu jira. Reeffa fudhachuu dadhabdee. Reeffa fudhachuu dadhabdee ilmoon isii jechuudha argite rakkachuutti jirti. Takkaa rakkateen beeku Arsiin. Takkaa beelaheen beeku Arsiin. Qarqaarsi yookaan immoo irdaataan mootummaan Arsiidhaaf godhe hin jiru. Alhamdulillah yoo roobaallee sa'aa 24 nuu rooba. Yoo midhaanillee waan gammad gadi facaafne tol gahe. Arsii jechuudha lafa horsiisaati. Arsii san nutti bu'e. Beerdi bara asin angoorra jirtan nutti bu'e. Rakkinni bara isin angoorra jirtan nutti bu'e. Buqqaatiin bara isin angoorra jirtan nutti bu'e. Minilikuu Arsii sodaata yoo dhugaa isin hin jedhe jechuudha. Minilikiyyuu Arsii sodaata. Waggaa 8 akkanatti ofirraa qabnee jiraachuu. Akkanatti jechuudha waggaa 8 kottee qabnee jechuudha. Harka kennachuu diddaadhaa fi harmaa fi harkatti muranne jechuudha. Arsii nuti jechuudha. Arsii hadha isin dantaa keessaniif jecha, dantaa jireenya keessaniitiif jecha, dantaa lubbuu keessaniitiif jecha akkanatti itti taphattan tana jechuudha. Nuti harmaa fi harkatti muranne jechuudha. Kanaatitti yaadda muka jala dhaluu jirtu. Kanaatitti yaadda bosona jala dhaluu jirtu jechuudha. Bosonni isin jala galte sunuu kan irratti gubachuutti jiru jechuudha. Mana keessaa gabbaate kan mana keessaa gabbaate hanqannaan munni isin jala dheessite irratti gubachuutti jira jechuudha. Sini galee akkasi takkaa beeloftee hin beektu Arsiintii. Takkaa rakkattee hin beektu Arsiintii. Irdaataan mootummaan Arsiif godhe hin jiru. Jallisiin mootummaan Arsiidhaaf galche hin jiru jechuudha. Kanadha akkana rakkattee, kanadha akkana beeloftee, kanadha akkana buqqaate jechuudha. Kanadha bakka dhaabatu dhabee uummanni hurriin itti bu'e jechuudha. Gara deebuu dhabee jechuudha. Gara itti hirkatu dhabee jechuudha. Maal qaba yoo angoo gadhiistan, maal qaba yoo bosona keessaa baatan, yoo Oromoof hin taane hoo eenyuun jiraachisuudhaaf, eenyuun bulchuudhaaf. Eenyutu sin deeggara eenyutu sin jaalata kana booda hundi keessan ummata harka xuriiti. Hundi keessan ummata harka ibiddaati. Tokkoon keessan jechuudha. Tokkoon keessan ummata harka ibiddaati. Eenyutu kana booda ofitti sin fudhata. Angottis ol baatan bara san akkas nu gootan isin hin jenna jechuudha. Angoorrallee ol baatan. Angoorrallee jiraatan jechuudha. Bara san akkas nu gootanii. Bara ekelee bosona jiru san. Bara ekelee angoorra jiru san. Bara ekelee bulchaa aanaa.